Hayyee ashama hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kootii misaa dhiyeeffachaa jirra. Alatti moqi damaqqeenna inni har'a jechuudha. So abbaan saamii ganamaan bahee deebi'uu didee heegni sa'aatii 9 nuti ta'e jechuumaan mucayyoon buna keenyan kit godhee nu daffisaa jennaaniin dura misaa nyaannaa jedhee misaa keenya dhiyeeffanne asitti dabaaqula waxannee ijoollee biyya keenya asimmoo goommana assalaaxaadha jechuudha. Biddeena keenya dhiyeeffanne bishaan dhiyeeffanne meeshaa bunaas dhiyeeffanne boqqollus qophoofnee jirra jechuudha. Banagaraachin ላይ dabaaqula nama fide kanaaf waxuun qaba. Duratti hin beeku faayidaa isaa dhugaa isiniin jedha. Dabaaqulli garuu baay'ee faayidaa qaba fayyadamaa waa'ee akka eenyu sammuu keessatiif bareedduudha. Fireen isaa akka biyya arabaatti nyaatamus hin beektu sinu. Omeegaa 3dha. Barbaachisaadha jechuudha. Dhugaa waaqa barbaachisaadha. Fireen isaa kan dabaaqulaatiin jennee ilkaan hin qashgoonee keessaa funaannee nyaannu jechuudha. Omeegaa 3 akka qabu yaada sammuu waa yaadachuudha akka nu jajjabeessu. Daa'ima ji'a jaha boodatuyyuu doktorru hin ajaja dabaaqulaaf feelati mankadhaan laadhafi jedha jechuudha. Innaa dabaaqula bareeddu tokko nuuf fiddee mucaa wayii fayyadamnee jechuudha maatiin nu herganii. Aduu keessa fa'i baastanii oonyu jettanii so dhiyeeffachaa jirra jechuudha. Dhiyeeffachaa jirra. Mucayyoon naa baasaa jirti. Ani mucaa koo baattadhee hin bubbisa garuu xiqimti seenutti jira hin bubbisa. Mucaa itti affaneetuman taa'ee jira. Qorratti baay'ee waan hin eenyu hin jenne malee sa'aatii kana rakkoon qabuyyuu. Achiin nyaannee jechuudha maaliif sa'aatii 9 ta'eera jechuudha. So itti bilbilaa warra du'aan dhaqaa jedhee jechuumaan buna dhuguutti jennee durallee zim jedhee bahe magaalaa waan ta'eef hin deebi'ennee shir jennee hafnee maal goone jechuudha. Nan bilbiluuf akkas jedhee jechuumaan hin dhiisee jechuudha. Amma misaa keenya nyaanneet buna keenya danfifanneet okay itti deemnaa jechuudha. Nu baastee jirti kunooyyuu maashaallah kana fakkaata jechuudha misaanii. Maashaallah. Haala kanaan mucaa koo addutti godhadhee baattadhee gurrus mooraa kootti satatti gochaa jira kun akkanatti jechuudha. Okay. Mirt sixaafit. Dhugaa waaqa gallaalii dasna hin jenne alatti innaa fayyadaman dasna mooraa keessatti dhugaa. Innaa namni gibbii bal'aa qabu maashaallah dasna alatti yeroo tokko naa ba'anii danfifatanii dhuganii. Gizee baay'ee nan danfisaanii garuu viidiyoo waraabuun na rakkisaa gizee tokko akkan danfises argitanii jirtu. Gin har'a ammoo isheetu nu gargaariin danfisannee dhunne jechuudha. Danfifannee dhunne inni misaa nyaachaa jirra. Misaas halaa ta'uun jedheen har'a takkaallee misaa alatti nyaanne sobuute jechuudha. So biddeen nyaatannee quufnee amma buna danfisuun qabaa jettee satat gootee misaa kaastee buna jammarte jechuudha mucaan. Buna ishii qaxxi gootee jammarte teessi jala. Hanna asitti qophooftee jirti gaa kun buna dhiyeeffachaa jirti. Akkuma argitanii qopheeffachaa jirti. Naqeen boqqolloo cabsadhaa jechaa jirti. Boqqolloon gaa dhumatee jira. Gara xiqqachuutti dhumatee jira. Anyways garuu muka isaa warra horii qabutu dhufee murata kana bara. Nuti garuu fixaa jirra maashaallah dhumuu didee kiristoosiin isiniin jedha. Namni firee 4-3-5 cabsatee hin baane hin jira eeyyaadhu. Dhumuu didee firee hin dhumne beektu firee hin dhumne. Maashaallah ani argeen beeku. Baay'ee tokko mi'aa yeroo qawqamani minaamina. So cabsachaa jirti ishiinis kun akkuma kobarte. Ani taa'ee waraaba mucaa qabadheeti mucaan baadha. Hanna marga kana mucayyoon tokko warri marga magarsanii jiru si bareechanii siifaa margu qeetti gibbixan eessan dhaqennaati. Marga ishii kadhela ishii mucaadha gadi qallaaliin bareedu dhugaa sila nan ciiseef namni irra deemee irratti dhiqanii bishaan gadi naquu maal godhu malee sararratti baasetan. Mirxi tokkotu gubbaa isaa haametan hojjadha tureeshu. Maasila ta'e gadaa namni dhufee marga nama agarsaa. Anna
akkasii baranumaayyuu hin dhaabne qoqossee maddee wayii duubaa fi raafuu kana maleedha. Margas nana fadhaa naan jettee marga isumarraa immoo haamte. Gojo maasii hojjaa ishee nan dafisa jedhe dhugaa. Achii kaatee afachaa jirti kun akkanatti aadaa deemnee dhufnee ishiinis nu haala deemte aadaa fidannee baadiyyaadha. Gara magaalaatti nan dhabe dhugaa isinii jechuudhaaf. Gibbii keessa wanta akka takka wayii baate kun ishiin jala buufattee jirti. Bunas qopheeffatte kun. Yaa Rabbii koo kun akkasitti qopheeffattee jirtiin isiniin jedha. Boqqolloo sunuma lama waan ta'eef firee lama nuu cabsite misaa nyaannee kaane quufne waan ta'eef buna kaa'aa jirti. Buna kash gochaa jirti gaayyoo. እና ቡኒ gara diimachuutti jira fooliinsa akkam dansa akka nama jedhu wayyadoo bunni kiiloon 460 ta'ee jira. Finfinnee meeqa akka ta'e hin beeku gara keenya duraan na Finfinneedha 360 nu bira 300 fa'i tura 330 fa'iiti amma yoona 500 ta'a Finfinneetti nu bira 460 bunni baay'ee waddadee jira baay'ee tokko jechuudha. Anyways buna akooftee akkasittiin isiniin jedha. Jabana sirra keessee viidiyoon dheeraa ta'een kukkutee irraayyuu bunni fur jetta jabanaan na ilaa cabde funyaanin lafa xaa'aa goote gadda itumaatti danfifnu asii achi funyaaniin gadi kuftee sana bichaatu irraa cabe. Jabanaan birri 230 ishiin akka kanaa ishiin kan jedhani. Ishiin kan immoo 160 isin argattu akka naannootti garuu duratti 30 fa'i turte. Buna buusutti jette kunoo. Akkasitti boqqolloo xabbasa buna immoo buusutti jechuudha. Abeet boqqolloo isaa dhugaan isiniin jedha. Dhamdhama isaa bicha dhamdhamtanii hin dandeessan. Dan boqqolloo keenya akkasitti qoqqamachaa bunarraa fuutee ammas akka nutti ani mucaa koo amma tadhee hin bubbisa kanaafin mucaarra tuulee uffata ala achi bubbisa xiqqimtiin gahaa jira. Hin bubbisa. Akkasi gibbittiin kun achi ilaalamee gibbii kaaree meeqa naan jettu kaaree 200 qofaman gibbiin koo kun kaaree 200 qofa. Gibbiin kee kaaree meeqa jettu kan irra jirtu 80 iyyuu hin caaltu manni jechuudha qal'atteet irra jirti. So kaaree 100 buna konkona tokko kunoo nu buusaa jirti mucaan jechuudha. Baay'ee martee tokko dhugaa. Shinii immoo shinii muudii qabdu ishee alatti birrii 15 dhugu amma shinii tokko birrii 15 dhugu iddootti 20 ta'es jira. Buna jechuudha 10 ture duraanii. Boqqolloon isa sigaa jira. Gaggaragalee gangalatee viidiyoo keenya like share godhaa. Hin dhugnaa waliin dhugnaan isiniin jedha baay'ee.